ይህ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ነገር ሁሉ ለእናንተም ጥሩ አይደለም። እናንተ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ሲታገል ለእናንተ ነፃነት ለእናንተ ትግል ነው የታገለውና ይህን የኦሮሞ ነገር ዝም ብላችሁ እንዳትመለከቱ። ኢማን ኡመተ ኸና የሞቱማ ኢትዮጵያ ደገሙ ባቲሁ ወገኖት ኦሮሞ ደገሙ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مارس قويا سدتفا باتي سدفا بركم لما في دي دمي في تكة دماتي جملة دا تن أمني ورمو دا مقالة سنابي يمن كيست دمان أسمان غرتي ماتي في أهل إساني ربنا صبر سيسو ربنا غرتي جنتها خنو في وبليان كينيا ماتي في أهل إساني تيف دبرسنا akka sagalee ummataatti akkasuma angafootota Oromoo gameeyyii nam lama qabannee dhiyaannee jirra. Baga nagayaan dhuftan. Silattu namni du'an oolu kullu nafsi daa'iqatul maut namuutu silattu guyyaa isaa eeggata malee numa du'a ammoo du'a akka maleedha du'a jilmaadha ta'arraan tana nuuf galte tana saba Oromoodha hunda bakka jiranitti barnoota cimaa irra arkatan jenneeti abdanna jajjabina rabbiin Oromoo guutuudhaaf haa kennu maatii isaan keessaa baaniif jajjabina haa kennu warreen lubbuudhaan dabraniif obboleeyyan keenyaaf 8 jannataa rabbiin haa kennu jedha. Galatooma akkasumatti gama obboleessa keenya dabarra akkasuma maqaa keessanii sinuuf ibsitanii akka itti fuftan jenna. Maqaan kiyyaa Shaanqoo Abbaa Girnoofiin Jaamaa akkasuma maqaan dhalootaa Ahmad Abdoo Wadaay maqaa qabsoodhaa Shaanqoo Abbaa Girnoofiin beekamaa akkasitti uummata keenya jajjabina rabbii haa kennuuf yaada wajjoo kanaan qaba. Galatoomeen Shaanqoo Abbaa Girnoof akkasuma gama obboleessa keenya dabarra itti fufi. Galatoomaadha duraan dursee asirratti nu afeertanii gadda magaalaa Yaman keessatti ilmaan Oromoo irra ga'ee gadda waliigalatti nutti jiru kana ibsachuudhaaf sagaleen Oromoodha asirratti nu afeeruudhaaf maqaa kootii fi maqaa ilmaan Oromootiin hedduun isin galatoomfadha. Itti aansuudhaan gaa wanni sila gartee uummanni Oromoo keessa jiruu fi akkaataa isaa hundattuu dhumaatiin irraan tanaa Yaman keessatti uummata keenya irratti kuni dhumaatii takkaa uummata Oromoo irratti gahee hin beekamneetu uummata keenya irra gahee. Kanaafuu yaada keenya gartee ibsachuudhaaf sagalee uummataa kanarra dhufnee gadda isaanii ibsachuudhaaf gadda nuti dhageenye ibsachuudhaaf asitti argamu keenyaaf hedduu galatoomaa jenna. Warra maatii isaanii warra obboleeyyan keenya gartee irraa lubbuun isaanii dabartee warra jannataa rabbi haa godhu rabbi haa jajjabeessu warraas Oromoo guutuu rabbi haa sabbarsiisuun jaa. Akkasumatti maqaan kiyyaas anis kan qabsoodhaa Magarsaa Abbaa Biyyaa Jaamaa kan dhaloota abbaa kiyyaa immoo maqaan koo Abdulaziz Sofiyaan Naanjaanii kanuma baay'een isin galatoomfadha. Galatoomeen Magarsaa obboleessa keenya qaalii amma gama Shaanqoo Abbaa Girnoof deebina. Mee jaalle Shaanqoo lammiileen Itoophiyaadhaa kan biyyarraa bahan lammiin Oromoo keessaafuu uummanni Oromoodhaa harka dhibbarraa 95 kan tahan gama baqattootatti yeroo laalluu biyyoota adda addaa biyyoota Arabaatii fi akkasuma Jabuuti xiqqoo Soomaaliyaa akkasuma Yemen biyya Arabaa Suudiis haa ta'u harka dhibbarraa 95 baqattoonni lammiilee Oromooti. Akkasumatti ammaasis mootummaan Itoophiyaa tan gama dippiloomaasiitiin yookaan embaasaaddaroonni Itoophiyaadhaa kan biyyoota amma lakkaa'e kana keessa jiraatan tuffiin isaan ummata Itoophiyaatiif qaban ummata Oromootiif qaban waa'ee rakkoo tanaa irratti mee maal laalta? Bareeda. Mootummaan Itoophiyaadhaa takkaa'u mootummaan impaayera Itoophiyaadhaa kana niin bulchajuu tuffii sabaa fi sablammoota biyya tanarra qubataniif qabu milikeetota hedduudhaan ibsuun ni danda'ama. Namni tokko biyyaan qabaa saboota kanaan bulchaa mansuulummaa takkaa'u itti gaafatamummaa saboota kanaatiin qabaa je'ee aangoo hogga qabate itti gaafatamummaa ummata kanaa bahuudhaatu irra ture. Garuu wanni mootummaa
impaayera Itoophiyaa kana bulchurraa harkaadhaa jirru wal dabraadhaa kan dhufu hundarraa yaani nuti harkaadhaa jirru tuffii ummata biyya tanaatiif mootummaan qabu. Mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo hunda ummata biyya tanaa ummata silaaniin bulcha jiru kana gattiqqeessee akka sabaatti gattiqqeessee ummata miliyoona 220 kabaja xiqqaa tokko laatuuf. Fakkeenyaaf imbaasoonni biyyi Itoophiyaadhaa qabdu kanneen biyyoota biraa keessa jiran saba bakka bu'anii biyya san jiran keessummeessuurra saba biraa yoo keessummeessan isaaniif irra gammachuudha. Waan kana qabatamaanis agarree jirra. Saba Itoophiyaadhaa kana bakka bu'anii ittiin mindaa nyaatan kana kabaja xiqqaa tokko hin laataniif yeroo hundaa'u. Fakkeenyaaf biyyoonni akka keenyatti. Nah Magarsa mee dhumaatii kalee uummanni keenya achitti dhuman san yeroo ilaalluu akka miidiyaaleen adda addaatii fi namoonni dubbachaa jiranitti akka waan gartee boombiin harkaa itti darbamteetitti namni achi keessatti dhume jedhanii himanii namoota dila san boombiin harkaa takka yookaan boombiin lama ni ajjeefti namni san nama gubatee achi keessatti dhume mee dhumaatii san akkamiin ilaalta takalee san. Gaariidha asirratti obboleeyyiin keenya achitti dhuman san nurra warra achi jirutu qorannaarra jiranii garuu boombiin akkaan an beekutti boombiin nama ciisu akkasitti gubdee hin fixxu jechuudha. Nama ciisu boombiin numan dhoytu nama dhaabbatu dhoyti boombiin ni beena nama ciisee boombiin irra kutti wanni kuni waan boombiidhaas miti waan haala yeroo gana bal'atti qoratamu dhaabni achi jiru ayimooleen dabarsaa jira. Wanni kuni waan gartee uummanni keenya boombii nutti ol darban osoo hin taane namni boombiin darbite akkasitti gubatu ni cirama dhiigaatu irraa yaa'a boombiin nama dhaabbatu gatti nama ciisu immoo boombiin hin ajjeestu. Tole mee bakka boombii yookaan RPG waan jaaniin kana baazuqaa waan jaaniin yoonni akka baazuqaatillee itti bu'ee haala akkasiisanitti ibiddi manarraa ilaa hanga samiititti ol qabatee akkasitti nama san ni guba yookaan ni ajjeessa jettee yaaddame. Kuni akkamsi fakkaatee humniti takka gizee gartee humniti badii takka gogguu dhufte waan naannoo saniin qoratan qilleensa san keessa qorataniitu jira jechuudha humna san keessatti. Hoggaa laallu wanni kun waan meeshaa xiqqoodhaan takka dhawam guulaallu nuti illee biran jiru Facebook irratti agarra. Waan gartee meeshaa xiqqoodhaan dhawamee miti wanni kun waan manaas waliin bilbilcha hoggaa agarre jechuudha. Meeshaa gurguddaadha. Kanaafuu kun waan qoratamee ifatti ba'uu ta'uu takka waan amma sanii fi kana jennee dabarsinu garuu akka boombiin ta'in ani shakkiin qabu boombii ta'uu dhabuusaa ittiin amana jechuudha. Galatoome gama obboleessa keenyaa deebina mee silaa ati akka mootummaa Itoophiyaa taate yookaan embaasaadara biyya san taa'u taate mee maal goota jaallashaan qoo lammiin ta'e hoggaa akkana taate. Tokkoffaa dhugaadha. Uummanni kun akka embaasaadaraatti mee maal goota meesila. Saba kanaa wanni godhamuun irra ture. Dura namni kun qabamee hidhaa biyya tana keessatti hidhaarra ture. Osoo boombiin tun itti dhoohuu baatte takkaa'u wanni itti dhoohe kun takkaa'u ibiddi chirra ga'e kun osoo ta'uu baatees uummanni kun uummata hidhaa san keessatti yeroo dheertuudhaaf miidhamaadhaa jiru. Dipiloomaasiin tokko kan biyya namaa jiru wanni irra dalagu ganamaa fi galgala uummata san ta'uu qaba ture. Xayyaarri Itoophiyaadhaa kan Afrikaa geggeessaadhaa jiru kun sabasaa ka hidhaa seene ka harka mootummaa jiru imbaasiin jala deemee ganamaa galgala akkamitti bulanii akkamitti oolanii falli jara kanaa maal ta'uu qaba je'ee jala deemee yeroodhaan warra mootummaan qabee harkaa qabu san karaa biyya dhaloota isaanii deebisuudhaa turre ture. Garuu imbaasiin Itoophiyaadhaa uummata san qubaa'uu qaba. Qubaa'uun qabu. Silaa akka nama tokkootitti erga uummata san bakka bu'anii imbaasummaadhaan naannoo san turan galgalaa ganama makiinaan deeman makiinaa mootummaatiin deeman banziilli kan uummata saniiti biyyarraatti naqamoonni kuni mindaadhaan dalaga saba kanaaf eega dalagetti uummata kanaaf eega dalagetti imbaasiin galgalaa ganama dhaqee uummata san osoo inni bultii torba bultii kudhan achi keessan bulle
gara biyyaa deebisuu turra ture. Erga deebisan ammoos ummata deebisan kana qubsiisuu itti yaadanii saba kana qubsiisanii ummata kana qubsumarratti akka namni kun kara biyya namaan deemne qubsiisuudhaa turra ture. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa waan san godhaadhaan turre godhaatiis hin jiru. Sila akka namaatitti waan san godhuutu malee. Galatoomiyyanna gama magarsaa deebina. Magarsaa mee amma tilmaamaan namni hidhaa jiru lammiileen Itoophiyaadhaa akkuma biyya Suudiitti waa fudhannu tilmaamsaan hangam takka jettee tilmaamta? Gaariidha wanni kun namni hedduudha. Namni biyya irraa baqatu kun Oromoo qofaaf osoo hin ta'in nama sabaa fi sablammoonnis kan baqatu hedduutu jira. Garuu harka dhibbarraa 90 ol uummatuma Oromooti. Kanaafuu amma mana hidhaa keessatti Suudis namni hanga jiru namni mana hunda keessa hidhaatu guutuudha. Yamanis Adanii fi bakka hundatti hidhamanii bakka iyyuu jiranii namni nusni biyya namaa kana keessa faca'eeti haala rakkina biyya keessa jirurraa kan ka'e jira. Namni tilmaamaan uummanni Oromoodhaa osoo amma ka boombiin dabamte kan osoo hin ta'in ka biraa kamanidhaa keessatti qilleensa dhabuudhaan kan du'u jiru jira. Kanumaa hoo gartee ani yeroo takka kaniin mootummaa lamaan arke ka Dargiitis arkeetiin ture ka Mallasis arke xiqqishoo ka Mallassan gaafa namaa dhimmamee biyya Suud Arabiyaa kana keessarraa nama galchuu yeroo gabaabduu keessa nama 100 galchuu ture jechuu gaafa sitti rakkinni keessan. Garuu amma torbaanitti nama 300 biyya kana galchina jedhanii eeguu dhageenyu hedduu nama gaddisiisa gaaf xayyaaraas nama qabdii gartee mootummaan Itoophiyaa tuni namni as keessatti hedduu dhumaa jira. Rakkoodha waa'ee namni heddummina kana ibsuus hin danda'u. Manni hidhaa eega Jizaanii ka'ee ilaa hanga Jiddaa ilaa hanga Adan bakka hundatti namni hidhamaa jira. Tole galatoomi lammii Itoophiyaadhaa hoggaa jenna Itoophiyaan sababa sablammootiin hedduudha. Tahee uummata Oromoo yeroo laalloo harka dhibbarraa harka 95 baqattoota keessaa Oromoodha. Kun maaliif ta'uu danda'e? Uummanni biraa maaliif hin baqanne? Uummanni keenya takkaa mootummaa harkatanii hin beekan. Mootummaan isaan harka seenteetis hin beeku. Carraa bara deengaddaa bara lama kana dura uummanni Oromoodhaa qabsoo godhee sabni biraa itti bilisoomee bakka silaa uummanni Oromoodhaa bilisoomee biyya harkatee walii galee ijaamee Rabbiin uummata Oromoorraa guute jedhamti. Carraa waan dur takkaan harkamin takka seente jechuudha. Uummanni Oromoo mootii nuu ta'u nuu filata jee bakka qophii jirutti warri silaa filamuus warri silaa filatamuu dhaqees guutuun isaanii kaanidha jira kaanni jeesanii kaan biyyaa ba'a. Uummanni Oromoodha deemuu malee bakkatti deemuu hin beeku. Waan deemuufis hin beeku. Waan deemuufis hin beeku bakkatti deemuus hin beeku. Deema atuma jira malee. Deeminsi kun ammoo waan irraa ka'e qaba. Maaliif deemaa namni kun? Fakkeenyaaf yoo fudhanne Oromiyaa badhaatuu san keessaa namni ooyiruu bunaa qabu, kan ooyiruu jimaadhaa qabu, kan ooyiruu garbuu qamadii bishingaa boqqolloo qabu, kan ooyiruu jimaadhaa qabu, Somaalilaandi taa'ee riskiin inni barbaadu hin jirtu. Biyya waa takkan oomishni taa'ee. Garuu namni keenya wanni inni filate maali? Itoophiyaa badhaa qabeenya akkasii keessa qabu san keessa jiraachuurra boolla qotee baqattuu tahee Somaalilaandii mootummaan qabne tan humaan oomishnetti gabbaqachaadhaa jira. Haalli uummata keenya mudachaadhaa jiru haala warra juushootaatiin wal fakkaata. Warri juushootaa kun maali? Warri juushootaa ganaa wanni daan nama keenyaaf hin bahin maaliifiin Oromiyaa gadhiisee lafa garbuu qamadiidhaa san gadhiisee lafa buna qabdu san gadhiisee Soomaaliyaa humaan qabne Somaalilaandi keessatti boolla qota. Maaliif qota? Maallaqa barbaadaafi miti. Yoo maallaqa taate maallaqni ka jiru biyya teenya. Yoo dalagaa taate dalagaan ka jirtu biyya teenya. Haala mootummaan uummata kana ittiin biyyarraa facaasu
jireenya mijjeessuu fi dhiibbaa mootummaa irraatti dhuftuutu saba kana hafuura fudhachumaaf jecha shamarran keenya qeeroon qarreen baqatanii biyyoota ollaati irratti humna dardarummaa isaanii gatiin fakkaannetti namaa dalagaadhaa humna isaanii balleessanii biyya namaa keessatti umrii lakkaa'aadhaa jiran. Jaalle Magarsaa ummanni baqattoonni kanatti seeraan ala biyyarraa bahaa jiru kuni ilaa hanga ammaatitti wanni ati agartee faayidaa fidaa jiru. Durarratti ummanni keenya kun nama biraan komannu ummatuma keenya kana komanna durarratti maaliif warroota nama biyya keessaa guuree tarkaanfiin dhaawaataan biyyaa baasus numa jira ummatuma Oromooti. Laalaa walii sabummaa waan amma nu deemaa jiru kana daran miidhaa biyya isaanii keessa ta'anii waan akkanaa godhatta jedhanii nama kana waan hin taanetti bobbaasanii fidan. Hoggaa as dhufe tabiraa harka maneedhaa harka du'aa harka jechuudha. Dura maddu kun cituu qaba. Uummata Oromoo keessaa sammuu Oromoo keessaa uummata Oromoo kana bobbaasee olii gaxaree uummata Oromoo biyyaa baasu kun cituu qaba. Maaliif yoo jette uummanni Oromoo mootummaan qabu. Akkamitti yoo naan jette namni eega rakkate jechuudha mootummaan amma jiru kun. Itoophiyaa himataa eega rakkate booda san dura Itoophiyaan fedhuu ja'a. Gardirree baasetu mootummaa jira waan dhoosee kanatti ciqabuun qabu namtichi. So kanaaf amma Itoophiyaan taa jettus amantiin ati qabdu hin jiru. Akka itti taatutu hin jirre. Itoophiyaan tun silaa nu hundaafuu takkaami silaa. Barsa sablamoonni Itoophiyaa waliin qabna. Bu'uura isin tun akkam ijaaramtee laalee dura. Eenyurra ijaaramtee uummata gubba ijaaramte kana miitee Itoophiyaan baanan tun. Miidhaa kana walirraa dhiifnee waliin jiraannatti ililbeen hedduun dhaabbattee duraan. Daran jaarraa dhufee dabru keessa akka ammaan tanaa uummanni Oromoo hamaa keessa jiru. Matalan gaafa gurbaan mallas boodaa buyye bulchu Liibiyaa keessa namni tokko namni 12 kana qalamanii nama 18 baandiraan Itoophiyaa buute. Arraan tana Oromoon nama 400 nama fedhe haa ta'u Yemen keessatti hoggaa waan san arkan mootummaan Itoophiyaa guusin jechuun mootummaa Itoophiyaa keessa Oromoo jirami. Oromoo tana keessa mootummaan Oromoo as bahee arra saba keenya khaslaa waa barbaadachuu biyya namaa keessa gartee qoonqoo fi jiru deeme. Barma lasalleen bicha giriin baanii shaasha adda jecha amma nuti falleeyyan akka yaada kiyyaatti tokko ummata Oromoo harka fallee jira. Maaltu biyya keessaa nama kana baqachiisa tokkoffaa rakkina diinagdee yoo ta'es biyya teenya bar biyya ingilchanii nyaatanii bar. Rakkina diinagdee yoo ta'es amma Oromoon diinagdee biyya keessatti abbaan diinagdee hin jiru. Jiraatu dhaamsan duru jidhaamaadha yoo sunis dubbachuu hin danda'u. Mootummaa harkaa qabasanii waan hin godha hojii ati maal jedhanii kute. Amma maaltu jira? Dallaalotuma uummata Oromoo kana karaa Somaaliyaadhaa fi eessarraa seentaraal Bosaasoo irraa hidhatee ilaa hanga Jijjigaatti nama keenya kana waa gurgursiisaa ofu kana. Oromoon uummata kana akkamifirraa dhoorkinee warruma Oromoo ta'e kana nama firraa diinaa wajjin gaa namni sirriitti hogguu bobba'e kam dhoowwitee kam dhiftaan beektu. Sirri falli isaa maali? Nama daddabarsu kana. Falla isaa Oromoon itti yaaddee uummata kana madda san goggeessuu qabdi. Uummanni kun akka nurraa dhaabbatee nama biyya keessaa akkan guurre yoo Oromoo ta'an jechuudha. Arra Oromoon akkana ta'uudhaaf amma fakkeenyaaf yeroo nama fidanii agarra ati gandata keessa dhalattee sirrifatu yogguu ganda tokko si fidatee maallaqa askanni hula si cufaa ijoollee meeqa dhageenya akka godhan warrummaan ganda isaanii jechuudha. Dura dhiibbaan uummanni Oromoo walirra gortuu dhaabbachuu qabdi fala duraati. Yoo Oromummaan itti dhagame. Kan lamadaa Oromoon fallisii biyyasii keessa jira. Qabsoonsii biyyasii keessa galtee jirti duraan bara. Matalan guyyee Jibuutii irraa bahu namni shirjeeti Eeltiraa tanallee dhufee waan taateefuu naannoo sanitti dabalsummaa Oromoo barbaadee warri silaa sammuun gabrummaa dadhabdi. Dippiloomaasii ilaan deema. Hin qabdu immoo dippiloomaasii ammaan tana. Warri ala jirus harkaa uummanni hogganoonni silaa waa yaadu biyya keessa galee shukkumamu jira. Si galee mati. Kanaaf qabsoon isaanii biyya keessa jirti. Namni guruupiin ijaaramu keessa biyya keessa firraa waa dhorkuu danda'a. Lamadoo hin murattee Oromoon qabsoodhaaf gadi hin baane. Burjaajeetee kana facaatee jirti. Akkatti Oromoon kara tokkotti luucootee qabsootan ofirraa gootee mee biyyuma san keessa nagayaan jiraannaa mootummaa keenya kan nuti barbaannu filannaa jettee itti godhattu kanarra yaaddee alaa keessaan duula kanarra bobbaasuu qabdiin jedhan kanuma yaadne keenya. Galatoomii siin jenna akkasumatti jaallashaan koo mee obboleeyyan keenya warreen gartee biyya Arabaa kana keessa jiran kan horii kafalee keessaafuu kan shamarranii
nama bifa haariyaan biyya tanatti deebisaa jiran karaa taaribaatiin karaa seeraan alaa biitimma isaan keessa dabaranii dhufaa jiran biyya lama ta mangistii hin qabne ta mootummaa hin qabne Soomaaliyaanis mootummaa hin qabdu Yemanis mootummaa hin qabdu rakkoo ummata kanarra dhufaa jirtu walumaan arkaa jirra dhageeyaa jirra fuulduraaf mee maal dhaamtaaf sagantaan teenyas gama xumuraarra jirti. Yaanni kee bareeda. Garuu falli ummata kanaa kan nama kana buqqaasee akka inni biyyaa bahu godhaadhaa jiru. Mootummaa impaayera Itoophiyaa kana niin bulcha ifiin jiru kan ummata Itoophiyaa kanaaf naasuu waan jedhan aantummaa waan jedhan hin qabneetu ummanni kun akka bahee barahaa biyyoota alagaadhaa keessatti akka dhumu godhaadhaa jira. Falli jira. Falli jiru xiqqoo waan nama dhibuutu jira. Wanni nama dhibu maali? Sabni Oromoodhaa akka Oromootti arra harki dardarri Oromoodhaa kan biyyarraa faca'u kun hayyoota Oromootiin masakamuutu irra ture. Hayyoonni Oromoodhaa waan kanarratti xiyyeeffachuutu irra ture. Erga mootummaan nama keenya walitti qabee takkaa'uu sirriidhaan qixa sirriitiin bulchuu dandeenye gartee nama keenya maqaa adda addaa kanneen fi kan biyyarraa baqachiisee namni keenya barahaa biyya ambaa keessa dhumu taate nama kana hayyoonni Oromoodhaa as bahanii kar tokko luucceessuudhaatu irra ture. Eega takka bahee waan kabajaan qabneef dhumaatiin akkuma miliyoona 60 biyya san keessatti himatutti gizee biyyaa boosu humni xixiqqoon dardaraa tabaatee arraan tana biyya ollaadhaa jirtu yoo lakkaawwan saboota keessaa 190 Oromoodha. Waan kanarratti hayyoonni Oromoodhaa dadhabbii qaban. Dadhabbiin isaan qaban saba kana akka sabaatitti luucceessanii wal jala oofanii jaaranii akka inni biyya isaa keessaan baqanne akka biyya isaa keessa taa'ee falmachuu danda'u akka ajjeesee du'ee haqa isaasan barbaaddachuu danda'u irratti saba kana jaaraadhaan jiran. Akka baala mukaatti harca'aadhaa jira. Wanni kun Oromoo qofa irratti miti. Sabnummaan Itoophiyaatu akka Itoophiyaatti kabaja dhabee harca'aadhaa jira. Keessattuu immoo Oromoon dhiibbaa addaatii irra jira. Waan kun dhugaa mootummaa biyya bulchu miliyoona 120 Itoophiyaadhaan hooggana qabdu taate dipiloomaasiin isaa biyyoota ollaa keessa jirtu saba Itoophiyaadhaati kabajaa godhuudhaaf ganama galgala galmeessiidhaa qabattee lakkoofsa mana hidhaadhaa jiru eenyuun dhukkubsatee eenyu hidhaa jira jala deemtee yoo halaaltu taate biitti ati itti baqatee namni kee jiru si kabajjeen nama kee kana abaluun dhukkubsateettee kaduu isii awwaallattee ka jiru fudhattee galfatta xayyaara akka bishaanii qabdi. Garuu Itoophiyaan nama kana galfachuun barbaaddu. Dhumaatiin nama Itoophiyaadhaa bakka iyyutti wanni akka dhumuuf Itoophiyaan akka namni kun itti galuun barbaaddu dhiibbaan mootummaarraa jiraa jechuudha. Akkasuma Magarsa mee uummata Oromootiin maal dhaamtaaf amma sagantaan teenyas gama xumuraarra jirti. Uummata Oromootiif waan hin dhaamu warri biyya dimokiraasii keessa jirtan biyya dimokiraasii itti gabbaanii waa dubbachuu keessa jirtan laata uummata keenya kabaqate kanaaf maal godhu jirtanii warra hidhatti namni guuramu jiru kanaaf xiqqishollee hula addunyaa dhadha'u jirtanii gabbaataniituma kanuma ejjettanii deebitanii kafiirra deebu ilmi adaadaa isaa keessaan dhabamu keessuma isaa keessaan dhabamu biyya kana keessa kan jiru laalaan uummata Oromoo durusu itti dhagahamuu qabdi. Kan lamadaa mootummaa Itoophiyaa keessa dhaaba jiru OPDO baanan saniif dhaamsa tokko qaba. Maaliif ji maqaaf OPDO dha agartee isaan kana keessa akkuma sheexaanni hedduutti namni nagaaleen jiraachuu ni malchisa. Arra Oromoon rakkoon dillituun irra geessee sadarkaa amma jirtu kana gubbaa irra geessee qoonqoo garaatiif jechaa fi mana galuuf jecha uummata Oromoo lagatee alagaadhaa wajji uummata Oromoo akkana xiqqeessuun isaa kun isan baastu yoo dhugumaan ilma Oromoo ta'e kan ichi keessa jiru jechuudha. As garagalee uummanni kiyya kun maaltu sadarkaa kana dhufe jee mootummaa Itoophiyaa san keessatti uummata Oromoo fala inni itti biyya isaa keessa nagayaan jiraatuu fi biyya isaa keessatti mootummaa abbaa biyyaa itti filatu godhu tattaaffii godhu qabu warra OPDO keessa jiru sun. Tokko Abiyyi Ahmadiif hin dhaamsa qaba. Rabbi haa geessu dubbii sana isa bira. Oromoon tunumaa isan goone. Irraayin dhaladhees jee. Oromoodhaas jee. Oromoon tuni bahara ni nyaachistee nama guddistee nama baaftee Oromoo tana waan isin gootee isin qabu. Arra akka namummaatti jechuudha.
dhiini irra ganna qabu kun boru akka inni itti gaafatamu if beeke ummata Oromoo irraa harka fudhatee hayyoota keenya warra hidhaa jirus nu gadhiise ummata Oromoodhaa dhaaba ummanni Oromoo jaalatu filmaataaf biyya keessatti gadhiisee akka ummanni Oromoo qeeddacha'u akka godhu anis akka namaatiin dhaamsatti dhaamachuusatti kan biraa warra baqatee biyya kana keessa jiru rakkoo Oromoo irraa oguu dhufte yoonarra ibiddi bu'e akkasirra bu'eetti tokkummaa baananiin kaanee rakkoo nu jirtu furachuudhaaf bakka jirru akka wal quba qabaannu akka ilmaan Oromoo Oromummatti walii yaadanii waliin jiraatan akka kabaja walii kennan osoo gandummaan maalummaan naannummaan gosummaan osoo hin ta'initti akka Oromummaatti rakkoon nama biraa buncee biraa hin taatu har'a tana keessa jirra akkamitti tana keessa baana jee akka ummanni keenya wal mari'ate gartee yaada isaanii karaa Rabbi kadhachuutiinis karaa waan fedheetiinis haa ta'u yaada isaanii wal mari'atanii wal gargaaranii waan itti dhufe waliin keessaa baan dhiibbaa isaaniif jidduu godhan qofa akka dhaaban ummanni Oromoodhaa jaalala godhatee isaan irratti namni biraa akka wal godhatuu fi ummanni Oromoo akka tokko ta'uun barbaada. Kan sadaffaa sabaa sablammootaaf ለብሔርና ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙት ማለት ነው የኦሮሞ ህዝብ ማለት በጣም ሩህሩህና በጣም ተቀባይ ስለሆነ ይህ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ነገር ሁሉ ለእናንተም ጥሩ አይደለም እናንተ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ሲታገል ለእናንተ ነፃነት ለእናንተ ትግል ነው የታገለውና ይህን የኦሮሞ ነገር ዝም ብላችሁ እንዳትመለከቱ ዋና ደገ የፈተኒፍ ከበየ ስርና ፈርተኒፍ እስኒን ገለቶን ፈዳ galatoma ennaan mee tan xumura daqiiqaa takka obboleessa keenyaaf kadhina Shaanqoo Abbaa Girnoof maatii warri irraa dhuman kana mee hawaasni Oromoodhaa gargaaruu qabamoo akkamii mee duraan dursee maatii ilmaan kana dhabdeef haati ilmoota dhabde silattuu garaansiidhaa waa hin ciisu imaanaa fi sabri rabbinaa kannuufi jajjabina rabbinaa kannuufi laaftutti ilaalle maatiin irra dalaguu qabdi akka namni kun ala yaa'ee akkanatti hin dhumne yoo yaa'e namni karatti yaa'uu jira karatti yaa'uu qaba kara sanitti immoo hoogganoonni Oromoodha luucceessuu qaba saba kana yoo luucceessin dhumaatiin Oromoo tanuma akka har'aa tanaan nutti as deema amma fuulduraafis bakka jirruutiin sanuma nama miliyoonaan namni hidhaa jira boru manni yoo gubate akkasuma jara keenya beekuu qaba namni waan kana hoogganoonni Oromoodha ati kaaroo keessaa ba'uu qaba anas si beekaa keessaa ba'uu qaba imimmaan ummata kanaa yoo mootummaa Itoophiyaa dhaga'amuu baate hoogganoota Oromooti dhaga'amuu qabu imimmaan ummata kanaa imimmaan dardara kanaa imimmaan shamarran kanaa dhumaatiin lammii tanaa tiif jecha fedhii isaanii dhiisanii yaada isaanii dhiisanii yaada waliigalaatirra yoo ummata kana luucceessanii kara qabsootti oofanii ummanni kun biyya isaatirratti abbaa biyyaa taheen qubatin dubbiin hedduu rakkisaadha. Ani kalmaan jechuu barbaada. Galatooma enna sagantaan teenya gaa amma gama xumuraarra jirti mee wanni siif hafee yoo jiraatte obboleessa keenya Magarsaa daqiiqaa takka odoo hin dheereessine. Wanni naaf yoo jiraatte warri biyya namaatti durbe waan harkatee galee sin qabu rakkumaa rakkoo harkatee daa'imman lafaa koo akka biyyaan baaneen dhaamsa dhaama. Kan lamadaa yeroon tun yeroo qaroominaati. Yeroo namni nama jala buluu miti yeroo namni nama sodaatee illee deemuu miti ummanni Oromoo sodaas hin qabu tokkummaadha kan inni dhabe tokkummaa isaa jabeeffatee gurra tokko godhatee karaa silaa barbaachisutti ummata Oromoo kanaa karaa tokko deebi'anii qabsoo isaanii godhanii mootummaa isaan barbaadan kaayyachuun dirqama yeroo tanaatii xumuramee jira jechuudha. Dhamaa fi har'a asirra nu yaamtanii yaada keenya nu gaafachuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa uummata Oromootiinis hedduu galatoomaan isiniin jaa fayyaa ta'a. Galatoomaa innaan gaa obboleeyyan keenya Shaanqoo Abbaa Girnoof akkasuma Magarsaa galatoomaa innaan sagalee uummata Oromoo irratti nu kabajanii nu dhufuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Mars guyyaa Saylaffaa baatii sadaffaa bara 2020 fi takka sagantaa teenya asuma irratti xumurraa galatoomaa isiniin jenna.